Jireenya kee maaltu hoogganaa jira? Jireenya keeti maaltu hoogganaa jira? Jireenya namoota hooggananu baay'eedha. Kanaaf nuti ammoo kitaaba qulqulluu wal qabsiisnee jireenya keenya yeroo ammaa kana maaltu hoogganaa jira? Fakkeenyaaf gaafa konkolaataa tokko ooftuu yookaan konkolaachistu sittu konkolaaticha sana hoogganaa jira jechuudha. Yookaan kubbaa tokko fuutee gaafa darbattu kubbichi siin darbatamaa jira jechuudha. Kana jechuun ammoo sittu kubbaa sana hoogganaa jira jechuudha. Sittu kubbaa sana hoogganaa jira jechuudha. Kanaaf jireenya keenyas yeroo ammaa kana maaltu hoogganaa jira? Haalotatu hoogganaa jira? Dhabaatu hoogganaa jira? Argatatu hoogganaa jira? Maaltu hoogganaa jira? Kanaaf haalonni fi miironni jireenya keenya hoogganan baay'eedha jechuudha. Kanaaf haaloti kun haalota akkamiiti? Akkamitti jireenya keenya hoogganuu jira yookaan ammoo jireenya keenya qisaasisuu jira kan jedhu karaalee gurguddaa 5 waliin ilaalla. Jireenya namoota baay'ee miira yakkamtummaatiin hoogganamu namooti baay'een miira yakkamtummaatiin hoogganamu jechuudha. Ati cubbamaadha, ati akkana gooteetta, ati cubbuu akkasii hojjetteetta waan jedhu jireenyi isaa guutumaan guutuutti hidhameera jechuudha. Kanaaf namoonni akka kanaa miira akka kanaa keessa jiranu namooti miirri gosa kanaa isaa hoogganu yaaddoon kan miidhamanidha jechuudha. Yaaddoon kan miidhamanidha jechuudha. Gaafa tokko seenaa wayii akka jedhutti Maartin Luuter nami jedhanu duraan jireenyi isaa jireenya xuraa'aa jireenya nama jibbisiisu ture. Seenaa isaa isin dubbisuu dandeettanii garuu gaafa tokko Kiristoosii amanee jalqabe jireenyi isaa guutumaan guutuutti qulqullaa'e jechuudha. Jireenyi isaa guutumaan guutuutti jireenya gosa Kiristoos qaba ture san ta'e jechuudha. Akkas ta'e jechuudha. Isa gaafa tokko waltajjii irra bahee tajaajilu seexanni itti hasaase. Ati nama cubbamaadha, waan hamaa akkasii waan hadhaa xuraa akkasii hojjette akkam ammoo namoota dura dhaabbattee dubbatu dandeetta, ati mataan keetiyyuu cubbamaadha jedhee itti hasaase. Nami gocha hadhaa'ummaatii fi xuraa'ummaa akkasii hojjetaa ture akkamitti namoota gorsuu danda'a? Akkamitti maal jedhee gorsa? Nami xuricha akkasii waan jedhu isa sammuu isaa jeeqaa ture jechuudha seexanichi yeroo sana irratti. Garuu deebiin Maartin Luuter seexanichaaf deebise deebii ajaa'ibaa ture jechuudha. Maal jedheeni dhugaadhaan nama qulqulluun turre, nama hojiin koo xurii ture, garuu inni sun cufti dhiiga Kiristoositiin xumurameera jedhen jechuudha. Afaanuma keetiin inni sun cufti dhiiga Kiristoositiin xumurameera jedhen jechuudha. Kanaaf miirri yakkamtummaa Maartin Luuter hoogganaa akkam ture hubanna. Duraan jireenya xuraa'aa keessa turte, Kiristoos ammoo jireenya xuraa'aa san keessaa si baaseera jechuudha. Ammaa kana jireenya Kiristoos qabu san qadda jechuudha. Isa fakkaachuuf guyyumaa guyyaatti araara galuun dirqama. Miknyaatuun inni qulqulluu waan ta'eef akka isaa qulqulluu ta'ee jiraatuuf guyyumaa guyyaatti araara galaa jiraatu qabna jechuudha. Akka maaliin ta'en akka miirri yakkamtummaa kun nutti hin dhaganne jechuudha. Ammallee ifi addi hin deddeebi'uu qabna. Miknyaatuun araarri nuu ta'eera karaa dhiiga Kiristoos isa jigesaniiti. Miirri yakkamtummaa deddeebi'ee nutti hoogisuu qabu. Hogaa akkasii dhagahamuu qabnu. Miknyaatuun nuuf dhiifameera. Akka nuuf dhiifame amanuu qabna jechuudha. Cubbuun ta'e nuuf hin dhiifamne jechuun dhiiga Kiristoos tola jige jechuudha. Waaqi nama ta'uun hojii hin qabu jechuudha. Sababi waaqi nama ta'ee dhufee fi cubbuu tana keessaa nu baasuuf jireenya ifiisanti nu maku. Kabajaami wala araara. Kabajaami wala araara. Kana ammumarraa jalqabi miira yakkamtummaa kana keessa kan jirtu miira yakkamtummaa kana keessaa ba'i. Wanti jireenya keetti hoogisu jiraatee ganama guyyaa galgala don jedhin saatee dhuttiin fudhatiin guyyaa guutuu jireenya qulqullummaatiif kadhataa isa fakkaataa jiraatuun dirqama jechuudha. Isa fakkaataa jiraatuun dirqama. Maal jedha kitaaba faarfannaa 32 irratti namni irra daddarbaan isaa dhiifameef cubbuun isaas deebi'ee akka hin argamne godhameef haa gammadu jedha. Namni irra daddarbaan isaa dhiifameef jechuudha.
akka Kiristoos irra darbaan keessi dhiifame amantee taateenaa siif dhiifame jechuudha. Amantee jirtu seenaa mas siif dhiifame jechuudha. Kanaaf miira yakkamtummaatiin akka hin hoogganamne maal ta'uu qabnaa gisee hunda araara galuu qabna maal jedha faarfannaa kitaaba faarfannaa 32 irra waan jedhu yeroo cubbuu koo himachuu dhiisetti guyyaa guutuu aaduu kootii fi namummaan koo gadi dhumeedha. Aaduu kootii fi namummaan kootii gadi dhumeedha. Yeroo cubbuu koo himachuu dhiisetti, yeroo cubbuu koo dhoffachuu jalqabetti, yeroo araara galuu dhiisetti jechuudha. Yeroo araara inni galuu dhiisu jireenya isaa miira yakkamtummaatti hoogganaa jechuudha. Kanaaf guyyuma guyyaan araara galaa. Gaafa araara galuu dhiichu maal ta'aa deemtaa? Gaafa araara galuu dhiichu maal ta'aa deemtaa? Jireenyi keeti, namummaan keeti, maanummaan keeti, wanni keeti guutuun milkaa'inni kee guutuun gadi harca'a jechuudha. Gaafa garuu guyyuma guyyaan jireenya kee haareffataa deemtu gara isaatti gara isa fakkaachuutti guddataa deemtaa jechuudha. Ifi addi hin jiraattaa jechuudha. Ifi addi hin jiraattaa jechuudha. Baay'ee gaafati cubbuu keeti waaqa beessifattu gaafa isa jalatti jilbitee kaatee ayyakkeera isaan jettu inni harka qabee ol si kaasa jechuudha. Gadhaan isaa qabatee hin danda'u. Miqinaatuun isa nuu kadhatu gubbaa san jira. Inni ammoo ka gubbaa san jiru sun kan nuu kadhatu sun akka kenna qorame akka kenna waanota garaagaraa keessa darbee beeka jechuudha. Yoo nu beelannu nuuf beeka. Miqinaatuun beela'ee beeka. Yoo nu rakkannullee rakkina keenya nuu hubata. Wanni inni qorame cubbuu qofa jechuudha akka kitaaba qulqulluun jedhutti. Waan hundumaan akka kenna waan qoramee beekuufi yoo nu rakkannu nuu beeka. Yoo nu beelannu nuu beeka. Waan hunda nuu beeka jechuudha. Isa nuuf na'u, isa nuuf rifatu, isa nuuf dubbatu ol gubbaa qabna jechuudha. Akkasuma yoo nu kadhannu nuu lakkisaa jechuudha. Maal ta'e abbaan mucaan abbaarra qabeenya naa ga'u naa qoodi jedhee waan naa ga'u naa kenni jedhee qabeenya bacaa fudhatee qabeenya bacaa bindillaa fudhatee abbaarra ba'ee deeme jechuudha. Achiin duuba qabeenya isaa wanta hin barbaachisne irratti qisaasessee balleesseen duuba seenaa isinuu hin beektani kitaaba qulqulluu keessaa jechuudha. Balleesseen duuba waan nyaatu dhabe hin beela hin rakkate rakkoo guddaa keessa seene miirri yakkamtummaatti dhaga'ame miirri yakkamtummaatti hoogse beela'e nyaata booyyee fidan booyyee waliin gattee nyaatu jalqabe. Achiin duuba miirri yakkamtummaatti hoogse jennaan maal jedhe miirri kun na hoogganuu qabu waan jedhu gara onnee fi itti deebi'ee murteeffate jechuudha. Kanaafi miirri yakkamtummaa si hoogganuu qabu. Miirri yakkamtummaa sitti hoogisa teenaan ka'ii jilbeeffadhu araara galii inni siif lakkisa jechuudha. Cubbuu jajjadduu inni sii dhiise cubbuu dhaalaan dhuttu inni karaa ilma ifiitiin sii lakkise irra daddarbaa guyyaa keessaallee siif lakkisa jechuudha. Kana jechuudha cubbuu hojjechuu kannaa jechuu danda'in isa nuuf na'uu kannaa jechuu barbaadete jechuudha. Kana waan baay'eetti dabalattanii ilaaluu dandeettanii fakkeenyoti baay'een hin jira gaggabaasuuf yaala immoo inni lammaffaan namoonni hedduun miira namoota hedduu maaltu hooggana? Haalootti hooggana. Aariitti hooggana. Aariidhaan hoogganaman jechuudha. Aariin akkuma barbaadde akka kubbaa fuutee qolaansitii bakka fete geeffatti aariidhaan murtoomtee nama murteeffatu jechuudha. Namoonni kun dhiifama gochuu dhiisuu deddeebi'anii sammuu isaaniitti himan jechuudha. Dhiifama gochuun gaara guddaa isaaniitti ta'a jechuudha. Haaloo qabachuun namicha si miidhe sana caalaa deebee si miidha jechuudha. Wanti hubatuu qabdu tokko jiraate wanti qarummaan hubatuu qabdu tokko jiraate haaloo qabachuun namatti aaruun namatti hunfachuun keessattuu haaloo namatti qabatuun namicha si miidhe sana caalaa deebee haaloo kanattu si miidha jechuudha. Namichi si miidhe suni balleessaa isaa irraanfatee jireenya isaa itti fuufee jiraateera. Ati hadhaa'ummaa keetiin ofii kee qofa miidhaa jirta jechuudha. Akka kun hin teeneef maal godhuu qabdaa jireenya kee aariin hoogganuu qabu, mufiin hoogganuu qabu, haaloon hoogganuu qabu jechuudha. Haaloon namicha si miidhe sana caalaa reebii gara caalaa si miidhu haaloo qabachuudha jechuudha. Maal jedha kitaaba qulqulluu keessaa Iyyoob 5:2 irratti waan jedhu nama gowwaa aariittu ajjeesaadha. Isa wallaalaa hinaaffaattu du'a itti fidaadha. Kanaaf gowwoomne nama gowwaa aariitti hojjeesaa jechuudha. Kun dhugaadha dubbii sobaatii miti.
kitaaba qulqulluu keessaati jechuudha. Yoo bishaan kun lama irratti jechuudha. Kanaaf jireenya keenya miirri aarii hoogganuu qabu, miirri haaluu qabachuu hoogganuu qabu, miirri nama jibbuu hoogganuu qabu, miirri xiqqaa akkasii hoogganuu qabu jechuudha. Jireenya keenya guutumaan guutuutti maaltu hoogganuu qaba? Kitaaba qulqulluutti hoogganuu qaba. Hafuura qulqulluutti hoogganuu qaba. Ani deemaa isa isin jajjabeessu, isa bara baraan isin keessa jiraatu hafuura qulqulluu isiniif ergaadha. Inni sun gara dhugaa jirtutti isin qajeelchaadha. Kanaaf gaggeessaan jireenya keenyaa hafuura qulqulluu malee aarii miti. Gaggeessaan jireenya keenyaa mufii miti. Gaggeessaan jireenya keenyaa miira yakkamtummaati miti. Gaggeessaan jireenya keenyaa sodaa miti. Gaggeessaan jireenya keenyaa hafuura qulqulluudha. Sadaffaa jireenya namootaa maaltu hoogganaa? Namoonni hedduu wanti jireenya isaanii hoogganu sodaadha. Sodaadhaan hoogganan. Jireenya isaanii guutumaa guutuun sodaa hidhee qabeera jechuudha. Hin sodaatu. Kitaaba qulqulluu ka'anii dubbachuu hin sodaatu. Ka'anii waaqa kadhachuu hin sodaatu. Karaa irratti wangeela lallabuu hin sodaatu. Maatii keessatti kadhachuu hin sodaatu. Beeqa guutummaan jireenya isaa maaltu buqee qabeera, maaltu xaxee qabeera, sodaadha jechuudha. Maaltu isaan hoogganaa? Sodaadha jechuudha. Namoonni sodaadhaan hoogganaman wantoota garaagaraa wal'aansoo qabu waan sodaatanuu fi carraa gurguddaa of dhabsiisan jechuudha. Wal'aansoo qabu waan sodaatanuuf jireenya isaanii keessa guutumaan guutuutti sodaa waan hoogganuu fi wantoota wal'aansoo qabu sodaatan jechuudha. Ija jabinnaan jechuun ija jabinnaan sodaa isaanii mo'achuu mannaa yookaan ammoo bakka ija jabinnaan sodaa isaanii mo'atanuu haaluma keessa jiran keessa nagaan ta'uu filatan jechuudha. Bakka ija jabinnaan maal godhanuu sodaa isaanii san mo'atanuu haaluma keessa jiran keessa nagaan jiraatu filatan jechuudha. Haaluma keessa jiran keessa nagaan jiraatu filatan jechuudha. Ati ammoo akkana godhuu hin qabdu. Sodaadhaan hoogganamuu hin qabdu. Maaltu dhalata kaatee kitaaba qulqulluu barsiisi hojiin seexanaa diigame malee. Ati ammoo maal godhuu qabda? Ati amantii fi jaalalaan sodaa mormuu qabda jechuudha. Jabeessitee sodaa mormuu qabda jechuudha. Jireenya nama wanti duubatti hambisu carraa gurguddaa baay'ee wanti nama jala miliqsu yoo jiraate sodaadha jechuudha. Sodaadha jechuudha. Dhugumatti jaalallati wanta tokko qaddu guddaa ta'eenaani jaalallanti wanta tokko qaddu guddaa ta'eenaani sodaansi injifattu jechuudha. Sodaansi injifattu jechuudha. Hinduuta malee waa yaadi keetti fedhisan yookaan jaalatisan hin lakkichu jechuudha. Hin lakkichu jechuudha. Kanaafi tokkoffaa ergaa yoonus tokkoffaa 4:18 irratti jaalalti keessa sodaan hin jirtu jedhee hiree gadi tarreessaa jechuudha. Wanta tokko irraa jaalalessi qabeera ta'enaan wanta tokko dhugumaatti fedhii kee guutumaan guutuu bira jira ta'enaan sababa wanta sanii waa wayii sodaattee hin lakkichu jechuudha. Waa wayii sodaattee hin lakkichu jechuudha. Kanaaf sodaa kanallee ka tursu jalqaba wanta san jaalanneerra moo jaalanneen jiru isa jedhudha jechuudha. Dhuguma wanta jaalanne san jaalanneerra taanaan wanti fedhe haa dhalatu wanti fedhe sun haa bu'u duuba deebi'uun qabdu jechuudha. Duuba deebi'uun qabdu jechuudha. Murtoo isa dhumaa murteeffattee itti ka'uu qabda jechuudha. Kanaaf namooti baay'een bakka haalota waan ija jabinnaan wantoota sodaa isaanii injifatanii keessa deemuu manna haalotuma keessa jiran keessa bakkuma jiran san nagaan jiraatu bira namoota akkasii dhiibbaa gaggeessuu hin danda'an jechuudha. Namoota akkasii dhiibbaa gaggeessuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf sodaan jireenya keetti hoogganuu qabdu. Sodaan jireenya keetti hoogganuu qabdu jechuudha. Maan jedhe nama wayii gisee wayii anaanii ambi waan akkasii hojjechuu yookaan meedireekii gubbaatti baay'ee tajaajilu hin sodaadha. Ati gaafa jalqabaate akkamitti dandeetti an jennaani wanta kana sodaatu ta'ee wanta sodaa kana irraa waan kanarraa bideeffatu ofirra deddeebi'u wanta sodaatu kana hojjedhu naan jedhe. Qorichi sodaanni jalqaba wanta sodaatu kana irra deddeebiin hojjechuudha jechuudha. Wanta sodaatu kana irra deddeebiin gaafa hojjettu sodaa isaa fixatta jechuudha. Kanaaf wanti kamiyyuu si sodaachiseera ta'enaan hojii onlaayinii jalqabuun si sodaachiseera ta'enaan hojii tokko eegaluun si sodaachiseera ta'enaan wangeela lallabuun si sodaachiseera ta'enaan wanta sodaattu kana irra deddeebii hojjedhu. Gaafa irra deddeebii wanta sodaattu kana hojjettu sodaa wanta saniif qabdu irraa bilisa taata jechuudha. Sodaa wanta kanaaf qabdu irraa bilisa taata jechuudha.
kabajaa